السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا في جالتمتوني هردفتوني برسيسا روما الحمد لله هنغكوت نغيني كي هنجال الله كبجادا بكتيرتن مرس نغو egaa daawwattoota kiyyaa viidiyoo irraa kana keessatti wanni isin barsiisu haala bilbila nama tokko bilbila daayirektiidha ofirratti xalafuu dandeessanii fi akkasuma yoo namni akka tasaadhaa bilbila keessan ofirratti xalafee jiraate haala ittirraa hiikkachuu dandeessaniin isin barsiisa. Egaa daawwattoota kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaa dhuftan jecha barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya subscribe godhachuun dirqamadha. Yeroo subscribe gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification sana kilik itti godhaadha achi booda all fayyadamtoota kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya like share gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa haalli bilbila nama tokkoodha bilbila daayirektiidha ofirratti xalafuu dandeessan yookiin ofirratti hawwaluu dandeessan jechuudha yeroo namni nama saniif bilbilee akka isinirratti bilbilamuuf jechuudha. Okay bilbila keessatti dhuftanii achi booda najma diddamii takka najma achi booda ofirratti hawwaluu jirtan waan ta'eef lakkoofsa bilbila keessanitti guutan jechuudha ni galee. Fakkeenyaa duwwaa shan duwwaa tokko lama sadii shan sadii jaha torba. Achi booda murabbaa goota ni galee haala kanaan yeroo barreessan jechuudha. Okay goota ni galee okay goota yeroo haala kanaan okay gootan bilbilli kuni amma hawwalamee jira jechuudha ni galee kun akkuma sirriitti magaalatan hawwalamee jira jechuudha. Amma narratti hawwalamee jira jechuudha bilbilli kun fakkeenyaaf yeroo namni bilbilu jechuudha daayirektii anarratti dhufa jechuudha yeroo namni nama sana bilbilu daayirektii anarratti bilbilama jechuudha ni galee haala kanaan. Nigalemi booda okay gootanii ammallee haalli bilbila isin jalaa xalafame namarraa hiikkattan jechuudha nama isin jalaa xalafsanirraa haalli itti hiikkattan murabbaa diddamii takka murabbaa gootan booda okay gootan haala kanaan amma kinoo hinnee jirra jechuudha nigalee. Ammallee haalli bilbili keessan namarratti xalafamuu yookiin namni bilbila keessan isin jalaa xalafuu haala itti beekuu dandeessan jechuudha. Najma murabbaa diddamii takka murabbaa gootaniiti okay gootan. Achi booda kana haala kanaan asirratti argatan jechuudha ni galee haala kanaan bilbilli keessan namarratti hawwalamuu cheekii gootan jechuudha. Amma kiyya kun hawwalamaadha jechuudha. Argaatanii asirratti lakkoofsa bilbilaa kan asirratti argaatan yaada jechuudha ni galee. Ani ni beeka jechuudha garuu nama bakka irratti hawwalame jechuudha ni galee. Amma yeroo haala kana yoo akka kanaan haala kanaan yaa'anii lakkoofsa bilbilaa asirratti ni fide maanaatu bilbilli keessan xallafamaadha jechuudha yookiin namarratti hawwalamaadha jechuudha ni galee. Amma haalli bilbila isin jalaa namarratti xallafame kana yookiin bilbila namni isin jalaa xalafe kana ittirraa hiikkatan jechuudha. Murabbaa gootaniiti diddamii takka murabbaa gootan amma okeetti gootanii jechuudha. Amma haala kanaan hiikkatee jira jechuudha gonkumaayyuu hin jiru jechuudha ni galee. Amma kasilatti naa baay'ee sun hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf irra deebinee yoo ilaalle najma murabbaa diddamii tokko murabbaa silatti lakkoofsa naa baay'ee ture jechuudha. Amma kinoo lakkoofsa hin jiru jechuudha irra deebinee yoo ilaalle. Cheekee goone kinoo amma kun sirratti amma argaatan hin jiru jechuudha. Silatti immoo lakkoofsa lamaan nuuf jechuudha jechuudha. Garuu anamma irraa hiikeetan jira jechuudha. Ni galee. Booda okay gootanii haala kanaan bilbila keessan cheekii godhuu dandeessanii jechuudha. Yoo namni bilbila keessan isin jalaa ofirratti xalafee jiraate jechuudha. Akkasuma bilbila namaa xalafuu yoo barbaadanis haalaan silatti isinitti agarsiisanii bilbila daayirektiidha ofirratti hawwaluu yookiin xalafuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isinii gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraadhaa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan rafaa deemu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun tagatinaadha waan hordoftaniif galatooma.